Namni buna quufii kan jedhamu shinii lama yeroo dhuge miti. Shinii meeqa dhugu? Afur. Jabaadhaa waan dandeenyu nuti cinaa jirra. Hojii magaalaa beeksisuus namoota magaalaa kana keessatti yookaan biyya kanaaf bu'aa guddaa buusan ispeeshaalii gara aartiitiin wal qabu. Biloogii kana keessatti wanta baay'ee na qunname tokko isinitti himuun dhufe. Vlogi waliin hojjenna. Ashamaa kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'a istuudiyoo keenya keessaa baanee akkuma agartan bakka ajaa'ibaa wayii jirra. Akkuma vloogii isiniif hojjedha jedhe egaa laayikii amma kana gallaan vloogii isiniif hin hojjedha jedheen ture. Laayikii bicuu isinitti waamennaan kun vloogii na hojjechiiftanii. Akkuma beekamu har'as vloogichaa walitti deebinee jirra. Ani immoo har'a immoo kan isiniin jedhu yoo laayikiin viidiyoo kana 1000 ga'e wanciitti wal agarraa amboo wanciitti wal agarraa alifu gaarras bakka ajaa'ibaa wayii bakka bunni isaa aannan ta'e bakka ajaa'ibaa wayii isin fudhadhee dhufeetan jira. Magaalaa Jimmaatti argamna. Meme bunni isaa ajaa'ibaa wayii jedhanii walumaan dhugna waliin tura mana isaa laallaa. Bunaaf nagaan dhabinaa. Mee bakkicha immoo bakka ajaa'ibaa bunumaaf hojjetame bakkichi mee wajjin ol seennee ilaalla. Bakka ajaa'ibaa ta'e akkuma argitan sagaleen isaan nagahamu isinitti maaliif akkuma argitan bakka ajaa'ibaa buna maal jedheen isitti maqaa
Akkuma argitan buna aannan fakkaatu saaga daqiiqaa maaliif sakandii 30 keessa fixe laata. Amma sakandii 30 keessa fixe gubaan jennee gubaa isaan sodaannee kunoo daqiiqaa 30 keessa fixeetan dabalachuuf ammas. Har'a gaashan akka maanni shan dhugamu sun akka sana azuuf shan dhugillee muumite addagaa. Har'a shan dhugu malee shaniyyuun bicata. Argitan Imran kuno buna qofuu didee akka tokko machaa'eera. Kaameeraa qabu dadhabaa jira gaayyaa. Ani shinii jaaffaa kooti torbaffaa koon eegaa jira. Maaliifuu jiris akka tokko biyyi ta'aniiru. Akkuma argitan abdii geetaachuu argadheetan jira. Asuma yeroo baay'ee argachuu barbaadu. Mana bukkeetti argamee jira. Ilma Jimmaa, ilma Abbaa Jifaar argannee jira. Akkamatti fayyaadha. YouTube keessanii Oroshoo jedhama. Oroshoo jabaadhaa. Waan dandeenyu nuti ciraa jirra. Magaalaa kana keessatti magaalaan guddina bareedaa irratti argamtu waan ta'eef hojii magaalaa beeksisuus namoota magaalaa kana keessatti yookaan biyya kanaaf bu'aa guddaa buusan ispeeshaalii gara aartiitiin wal qabatee hojii hojjetan akka jajjabeessitanii akka gara miidiyaatti baaftan dhaamsa isinii dabarsaa. Jabaadhaa. Galatoomii. Guddaa galatoomii. Egaa akkuma argitan kaameraamaanii ninnuu na duuka cinqamaa ture mucaasa kana. Nice. Akka tokko amma buna quufee namni buna quufee kan jedhamu shinii lama yeroo dhuge miti. Shinii meeqa dhugu? Afur. Lama maali? Har'a shan. Adduftee lama dudda taanaan gaatu bakka. Maaf qaamii buna hin beeku jechuudha. Bunichi gaa amma sin kudhaniyyuu sin dhugsiisa bunichi. Asirratti waanaa suutu qabda. Buna magaalaa Jimmaa sadarkaa tokkoffaatti bakka kan dhugamuu qabu bakka kana dheeraa manaa dhibbaan dhibbatti jechuudha. Akkuma argitan egaa anis hin sobne isinis egaa laayikii keessanis gootaniittu akkuma argitan kanaafan vloogii kana isiniif hojjadhe yoommoo laayikii kuma takka gale viidiyoon kun maaliif kuma tokko galchuuf yaada kaameraamaanii koo waliin laayikiin kuma tokko yeroo gale wanciitti wal argina wanciin deemna miti. Dhaquudhaan manna rakkoon qaba eessayyuu manna jalqaba laayikii kana osoo hin godhin maal gochuu qabdu isin buna asii kana dhuftanii dhuguu qabdu. Buna asii yoo dhugdan akka wanti adda daabattanii akka sillaa eeggootan dhibbaan dhibbatti nama naan kan. Bunichi kun mataan baay'ee na dhukkubaa ture sila takkaa buna akkanaa jireenya koo keessa dhugeen beeku. Dhiisaa buna 4 dhuguu jechuun baay'ee natti xiqqaate amma yoo ol galee daggamuun oolu. Vloogii kana keessatti wanta baay'ee na qunname tokko isinitti himuun dhufe erga buna dhugnee deebinee viidiyoo xumuraa isiniif hojjechuu jedheetan bara kana osoo dhufaa jiru waan na qunname tokko isinitti himu. Uummanni Jimmaa uummata akkamii akka ta'e, uummata kabajamaa, uummata amanamaa akka ta'e isiniif ibsuun barbaada. Asirratti viidiyoo kana irratti bakka buna dhugamu buna dhugeetan qarshii 200 kaffaleetan deebii fudhadhe isinii galee deebitti bakka hin kaa'e isin beeku borsaa keessa yeroon silkii baasu na keessaa bu'e ta'e hin beeku mucaan tokko na waamte kottu miinaan jettee qarshii buusteetta jettee qarshii dhibaaf 80 natti fakkaata. Qarshii dhibbaaf 80 naaf kennite mucatti baay'ee dinqisiifachuun barbaada. Akkuma argitan uummata amanamaa, uummata jaallatamaa jira magaalaa Jimmaa. Kanaaf isin galateeffachuun barbaada. Mucattiinis illee yoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatte guddaa galatoomi. Wallahi baay'ee waan na ajaa'ibeenaan viidiyoo kana isiniif hojjedhe hedduudhaan hin galcha jedhee eegam fixee keen viidiyoo kana hojjetaa jira. Maaliif hogguma agartan viidiyoo nanaaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti tole isin baarsee yaada.
akkuma argitan egaa Abdii Geetaachoo illee yeroo baay'ee argachuun fedha ture. Akka diqqoo bunuma sana fakkaatu dhugaa ture innis argitanii achumaan achitti argadheetan viidiyoo illee akkuma agartan wajjin hojjedheen ture maaliifuu viidiyoo naarraatiin bohaartanii itti gammaddanii itti yaada hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroshow. Bye.